Lafa ofii ofii cennaan didee. Namatti nu dabalte. Maali? Si barbaadaan ture lafa namni keenya jiru si yaafadheen dadhabe bakka du'aa jiraa keessa baafachuu dadhabe lafa namni keenya illee hin jiru gaaddoo koo. Anoo hiyyummaan bira jaanjessee sammuumti koyyoo akkan obboleessa kurraa adda bahee bakka irraanfateera. Waan tokko hin beeku jaanjeera. Waygaa tu qabeenya qabnu tu qabeenya abbaa keenya ormoota iyyuu jiraachisaa jiruutiiti. Akkas rakkataa eeggadhu. Dhiisi amma dhiisi darbeeranii kunoo wal argannee kunoo osoo waliin arginu iyyuu akka turanitti wal argannu. Uma rakkoo hin jiru bakka kanaafuu hin jiraan. Gaaddoo. Abbaan boontuu immoo eessa jiraa? Abbaan boontuu hojii adeemeera iyyuu. Hojii adeemeera. Akkasuma keessa jiraanis. Wajjinuma jiraannoo garuu hojii keenya oolla malee adda adda jiraannatti. Silkii isaanitti himee bilbiluu fi Bilbila maal qaba jennu? Inna silkiin qabu abbaan koo. Ati maayyoo koo bitte seete hin qabuunna. Nuti ol qabu hundi keenya. Meen amma saamee nyaatti boone. Kan ibsi boone Seenyee madhi. Maal rakkoon qabu nu? Safuu beekte abbaan talli kee of waan jettu. Asaa gaaddoo. Mee nyaadhaame? Kottu Kottu kottu. Kanan dhufa nyaadhaa. Dhiqadhu kottu. Mee nyaadhaame? Afaan duwwaa si gorsine. Nyaadhaa. Nyaadhu. Oh, eenyu? Sagalee isaatiin. Eenyu inni? Isaa. Humnooti humnooti sumaayyuu. Mucaan qoraan fudhatu dhufeeraan. Deemii hir'isuu beeksisaa. Seensi kaa olaa seenu ol seensi. Seeni kottu. Nagaa jirtu. Seen abbaa boontuu as darbaataa kottaa as darbaataa kottaa ijoollee mucaa keenya taa'e as darbaataa As darbaatu. As jirtu moo? Maal ol dabartanii? Maal sinuma dhaa garuu? taa'e jiraan taa'e. Taa'e kottas. Nyaata dhufaan. Obboleessi koo jettee eessa moo turanii? Naannoo safaanii too dingatuma adda baanee ijoollummaa mattuu hiyyummaa kanatu adda nu baaseera. akkasumas amma akkamitti wal argattan deemu? Immoo kaa uffata asiin miicaa hin beektu. Ati asii miicca moo? Asiin miicaa. Inni mootii qoraan fudhata. Asiin fudhata. Anoo fira ta'uu keessa nu sun beekee silaa ofitti hin bunnu. Akkasimoo? Ani maatti hin qabatu. Anu kanaan kun ashee jaalatti jabaatiin si jechaa ture yaaduma. Immoo eeggadda san qoraan fudhate qarshii kun fudhatiin hin gadi. Fudhachuu kan dhufe amma fudhannee gallayyuu. Saafuu dhabba. Obboleessa koo ta'ennoo mee nyaata. Mee nyaata. Abbaa boontuu kottaanis wayyaa tokko. Eessaan deema? Kotta asumaati wayii uffata jijjiirrattu. Kotta. Yeroo ofiin tu bareedne kun akka. Saafuu akkuma namni jijjiirte kan. Shobba. Nama kan jijjiirame. Saafuu. Maal fakkaate? Maal keessan kan keessan kan godha kana booda haasaa bakka fayyaati. Hundumtuu kan keessan. Asee kaamaan asee hin dandeenye. Akkamitti wal argitan garuu wanti kun naan gadi nama. Yaa abbaa wanta isinii galu
ijoollummaa barbaadu. Baay'ee yaafachaa ture barbaadan ture hanga ammaatti iddoo buute ishee dhabee kan taa'e lafti naa lafti qabeenyi warra keenyaa jiru qabeenya abbaa jirutti obboleettiin yeroo duraas nutti himaa ture. Walitti dubbachaa ture jabaadhaa jennee walitti dubbachaa turre magaroo kunoo guyyaanis ga'ee guyyaa fidee iddoo kaleessaatii kaane harka xurii bakka duriitti dhabanii inni Oromoo jedhu suma kana. Dhugaadha waaqayyo bichaan galata isaa fudhatu malee waan jettuun qabnu gamaa jenna nuti bu'aa turre inni darba jennee nuti yaadne sun hundumtuu nuu ta'e kunoo waaqayyoon galateeffachuu qofa malee biraa hojii biraa iyyuu qabnu kanaa jabaadhasis isa kee manatti keessa jirtu agartee mini jannata lafarraa fakkaata. Barumsa kee sirreessii kana booddeetti wanti si rakkisu hin jiru dhageessifte waan isin jedhan. Jabaad nama sitti tole. Baay'ee jijjiiramte akkuma dhufee natti jijjiiramte. Nu wallaalte miti. Xiqqoo akka jijjiiramoo taatan isin ilaalaa ture. Kunuunsi wallaallee amma kuna. Waan uffattanii hin beekne uffattanii. Amma gaa seeraan hin dubbisa. Doktara ta'uun amma gaa dhugaadha. Jabaadha.